Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota masiituu jalatti argamtan nageenyi koo lafaa bakka jirtan isin qaqqabu jechaati. Ramoo waa lama qabadhee dhufe እና maalinni seetan innis duuma ijoollee obboloota keenya biyya namaa jiran kananna maalinni ara mucayyoo wayitis immoo akkanumatti beeruutitti induute makiinatishi gaca'ee daa'ima qabdii jedhama. Inna yeroo baay'ee jechuudha kan ofii godda'amanirra immoo daa'ima hooman beenne biyya namaatitti fidanii qofa yaa hingatan yaa du'anii yaammoo hingatanii yaammoo ofii lubbuu isaaniitti irraa deemanii daa'imni sun har'as bakkatti kufu dhabaa. ቤተሰብኒ ብድመዲን ጅሩ namni daa'ima san kaasee daa'ima san guddisuu hin jiru. Sanirraan kan ka'e nuuruma gizee waan akkanaa kana obboloonni keenya kun kan ofii lubbuu isaanii badurra nama biraa immoo lafa kanarratti fidaniitoo jechuudha. Daa'imni kun barbaadee miti ofii keenya barbaannetti kan fuunu jireenya mataa keenyaa laayifii mataa keenyaa wayin immoo baqa laayifii yeroo saniif waan nu barbaachisan argachuudha jecha daa'ima hooman beenne daa'ima lama mojoosa fuuneto yaa kan lubbuudhaan irraa deemne daa'imni sun har'as kufuun gatamanii sin kufa baqa daa'imni sun gatame kufe haadha malee abbaa malee guddate jechuudha. Gaafa ofii ishiinis irraa lubbuudhaan deemte daa'imni sun bakkeetti kufu namni kaasu hin jiru. Biyya keessatti odoo ta'e gosti hin kaasa, beetesabni namaa hin kaasa. Gaafuma biyyaa baatanii maa alaama keessan irraaffattan maaliif akka biyyaa baatan maaliif irraaffattan? Tidaarii wayin immoo dhiirri wayinii dhirsi dhabameeti kan biyyaa baatan birrii hojjettanii biyya argachuudhaaf miti. Saniifuu maalumaafi biyya ormaatitti hojjettanii birrii keessan qabattanii guduuffattanii gara biyya keessanii galtanii laayifii asitti jiraattan kana jiraachuu hin dandeechan. Minaalbaata ikoonomiin biyyaatii fi kana si adda da'uu danda'a. Dhiirri isinitti dhufe sun birrii isinii kennuudhaaf osoo hin taane laayifii baqa isinirratti fayyadamee booda isin gatee deemuuf malee si wajjin tidaarii masarratee si wajjin jiraachuuf miti. Kanaatum zeegan biyya isaa jira maalitti godhare? Tidaarii si ta'uuf miti. Simeetii isaa sirratti hin bahataa ati immoo xinqaaqee malee waan akkasii raawwatta. Baqa daa'ima hooman beenne daa'ima lama mojoo iffidda jechuudha. Gaafa sana hoomaa daa'imni sun yaa hin barattu yaammoo baqa minaalbaata kunuunsitee nyaachistee obaastee miti boruuf iftaanuu daa'ima sanii maaliin guddata maalirra gaa daa'imni sun maaliif jettanii asabuu dadhabdan kan lubbuun keessan badur. Deebi'ee immoo warrumti gizee biyyaa dhufan kun jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Rakkinni baay'een kanarraa ga'u yoo du'anis reeffi isaanii kan biyyan galle rakkinni isaanii tokko yoo irra ga'e hin beekamne maaliif gaafa alatti bahan alattis bahuu dhiistanii manuma kontiraataa hojjettanii birrii keessan guduuffattanii gara biyya keessanii galtanii jireenya mataa keessanii jiraachuu hin dandeechan. Sababni isaa namni jireenya waan xiqqoorraa jireenya ofii giddeetaa akka biyya ormaatitti fataan jedhaa miti hin jiraatan biyya keessattis fataa jedhanii inni guddaan axaqaaqamee ofii akkaataa birriitti qabatan akkaataa ittiin hojjetan. Har'a birrii argadde jettee har'a hanasii hojjette fudhattee galtee jettee tuma akka barbaaddetti facaaste garuu bultii tokkoof si jiraachisuu hin danda'unna. Sababa sanii gaafa alatti bahan lubbuun namaa hin badaa reeffi namaatu biyyatti hin galu. Har'a garuu gadi baatanii hundumtuu fooloo ofii sabassabuudha jecha suuraa nama du'ee san laxxafanii qofa obboleettii teenya biyya galchinaa reeffi ishee biyya haa galu. Jireenya wal barbaada. Jireenyan wal barbaadudha. Firas haa ta'u akkabaabiis haa ta'u ollaas haa ta'u nama biyya dhufe tokko yoo isin beeka taatanii afaan dandeechanii kan jirtan taate ollaa keessanii namni kan dhufe sun addisiin hoo dhufe barbaada jireenyan. Maatii isaanillee yeroo dawwaltan gaafadhaa ta'u akkamiin bilbiltii jedhaa gaafadhaa.
jireenyatti namni nama barbaaduun inji erga du'anii raawwatanii booda reeffa galchinaa reeffa as fuunee achi fuunan faayidaan qaba bakkuma fe'anitti du'anii yoo awwaalaman biyyeen biyyaatis biyyuma nama nyaata biyya namaattis biyyuma nama nyaata saniif kanaatti xiqqaalee godhaa isiniin jechuun jaaladha obboloota koo amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechuun